Ani fi abbaan manaa koo waggoota afuriif jaalalaan wajji jiraanneerra. Erga wal kaadhimannee ammoo waggaa afuriif. Wal jaallachuu fi wal kaadhimachuun yookaan bultii ijaarrachuun garagara jechaa hin jiru. Anii fi abbaan warraa koo erga bultii ijaarrannee yeroo jaalala gaarii hin qabaanne. Abbaan manaa koo baay'ee callisaa waan ta'eef yeroo mara yoon maaliyyuu balleessee calliseetuma darba malee wanta kanaan hin jedhu. Kanaaf olaantummaan baay'een guyyumaan guyyaadhaan natti dhaga'amaa dhufe. Wantoota garaagaraas isa ajajuun eegale. Kanaanis hiriyoonni kan koo hedduunis ati jagnaa yookaan ati jabduudha jedhanii na faarsu. Haaluma kanaan olaantummaan ani mana koo isatti qabu guyyumaa guyyaadhaan dabalaa dhufe. Abbaan warraa koofis waanuma kabajet jedhamu tasumaayyuu nan dhaabe. Bakkan fedhe ooles yeroon barbaadeen gala. Abbaan warraa koos baay'ee aareetuma callisa. Egaa akka tasaa guyyaa tokko baay'ee dhiisifadhee yeroon gara manaa galu baay'ee aaree ulaa dura dhaabbata. Qo'i ati maaliif bultii keetiif kabaja hin laattu? Jaalala keenya duraanii eessa geessitee jedhee na gaafate. Anis haasaa isaa tuffadheetiin dhiibee yeroon gara manaa galuuf jedhu na kabale. Yeroo jalqabaatii fi kan inni kan kabale. Yeroo jalqabaatiifis ulaa isaa cufatee kophaa isaa rafe. Ganamas maatiin koo dhufanii poolisii fidanii mana hidhaatti galchanii. Anis mana hidhaatii baaseen akka na hiikuuf gaaffii dhiyeesseef. Namoonni hedduunis dhugaa keetii maal abbaa isheetii sirrii hojjette hiikuu qabda jedhanii abdiinatti horanii. Akkasittiin innis gaddaan guutamee qabeenya qabu hunda addaan nuuf qoodee kophaa isaatti hafe. Innis waggaa 2 booda dubartii biraa fuudhee ilmaanis argatee jireenya gammachuu qabu jiraachuu irratti argama. Jireenyi kiyya garuu na jalaa tabalaashee warri kaleessa siif jirra jedhan hundinuu har'a hin dogoggorte naan jedhu. Warri kaleessa maal abbaasiiti dhiiratu dhabamee miti hiikinaan jedhaa turan hundinuu har'a ofii isaaniitiif bultii gaarii fi jireenya gammachuu qabu jiraataa jiru. Ani garuu kophaa kootti na hafe. Warri kaleessas waliin jirraatii jabaadhu naan jedhaa turan har'a na waliin hin jiranu. Egaa obboleewwan koo intalli durbaa tokko uumaa isiitiin gowwaadha. Bultii baddees suphitee sirreessitee toora itti gochuu keessatti ga'ee olaanaa qabdi. Kanaaf abbaan warraa kee dadhabaa yoo ta'e illee ati bultii kee sirreessuu dandeessa. Bultii keetti qoosuun garuu wallaalummaa guddaadha. Eenyu olitti bultii keetiif kabaja kenni. Bultii jechuun dubara tokkoof bareedinaa fi kabaja guddaadha. Namni bultii keessan gidduu seenu yoo jiraate namni sun sirrii miti. Kanaaf nama sana akkasiin irraa fagaatu godha. Gorsaa fi oduu inni isin gorsullee hin dhagahina. Egaa kabajamtoota kiyya qaalii seenaa kiyya kanarraa waan hedduu barattanii bultii keessaniif kabajaa fi abdii horattanii jiraattan abdii godhadheetiin isiniif qoode jechuun obboleettiin keenya tokko seenaa isii gabaabsuun nuuf qoodde. Yeroo keessan naaf kennitanii hanga ammaatti waan na hordoftaniif baay'ee galatooma. Chaanalii keenya kanaafis haaraa yoo taatan follow, like, share akkasuma subscribe gochuu hin dagatinaa jechuun hanga kutaa itti aanutti walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna.